Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gabaasa addaa isiniif dhiyeessina. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa himannoo abbaan alangaa obbo Abdii Raggaasaa ittiin himate lama keessaa tokko kufaa taasisuun himannoo isaa tokkoof ammoo ragaa dhaga'uuf beellama qabachuusaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa OMN'tti himanii jiru. Manni murtichaa oolmaa guyyaa har'aa ooleen ragaa faccisaa himatamaa dhaga'uuf kan taa'e ta'us yeroo lammaffaaf ragaaleen dhiyaachuu akka hin dandeenye abukaattoon isaanii kun himanii jiru. Kanaan dura ragaalee obbo Abdii Raggaasaa dhiheeffachuuf yaadan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa fi waaqonoolee sababa qaamolee nageenyaa manatti isaan ugguraniif hin dhiyaatin kan hafan yoo ta'u, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammoo bulchiinsi mana hidhaa Qilixoo xalayichi mallattoo abbaa seeraa hin qabu jechuu fi ajaja mana murtii Oromiyaa hin fudhannu jechuun dhiyeessuu diduu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Manni murtii waliigalaa Oromiyaas oolmaa guyyaa har'aa ooleen himannoo abbaan alangaa obbo Abdii ittiin himate keessaa kan bilbila hayyama hin qabnee fi telekoomii Itiyoophiyaan hin beeyneen fayyadamte jedhuuf ragaa himatamaa fi himataa ilaaluun kufaa taasisee jira. Akka obbo Tuuliin jedhanitti bilbilli hayyama hin qabu jedhamuun abbaan alangaa ittiin himata bane kun kan hin hojjannee fi erga gara biyya keessaa seenee itti fayyadamee kan hin beekne ta'uu ragaa telekoomii fi barreeffamaa dhiyeessuu isaaniitiif jecha manni murtichaa ragaalee kana ilaaluun himannoo kana kufaa godhee jira. Himannoowwan obbo Abdiin ittiin himataman himata sadii kan turan yeroo ta'u manni murtichaa oolmaa yeroo dabreetiinis himannoo sadeen keessaa tokko kufaa taasisee ture. Himannaa har'a kufe kanaan himannoo sadeen keessaa lama kufaa ta'uu isaa abukaattoon isaanii kun yaadachiisanii himannaa yakka ajjeechaa suukkanneessaa akka raawwatamu ajaja dabarsitee jedhu tokkichi hafuu isaa fi isaafillee ragaa dhaga'uuf manni murtii waliigalaa Oromiyaa eebla 21 bara 2013tti beellama qabatee jiraachuu isaa obbo Tuuliin himanii jiru. Galatooma manni murtii waliigalaa Oromiyaa bakki akka galmee Abdii Raggaasaa irratti kan beellame waan lama hojjechuuf ture. Tokkoffaa himata waa'ee telekoom froodii yookaan meeshaa telekoomii moobaayilii Tuuriyaa jedhamu hayyama malee seeraan ala qabatanii argamu itti fayyadamuu kan jedhu ture. Isa irratti manni murtii galmee qorachuudhaaf ture. Garbiraan ammoo himata gocha shororkeessummaa raawwatanii jiru Abdii jedhanii nama tokko irratti gochi gubiinsaa raawwatamee jira. Isa isatti ajaje kan jedhu kana irratti ragaatti isaa dhiyeeffadhaa nuun jedhanii turani. Guruma kanaan jalqaba ragaatti isaa keenya guuttannee dhiyeeffachuu hin dandeenye. Sababiin isaas ragaan isaa keenya tokko Daawit Ibsaa hayyu duree ABO turani. Isaanii fi waardiyyoon isaanis ragaatti isaa keenya turani. Haa ta'u malee naannoo mana isaaniitti sababa tikki mootummaadha yookaan poolisiin akka isaan hin galleef akka isaan hin baane namnis mana sana akka hin dhaqne akka hin baane waan dhorkaniif waraqaa waamichaa itti kennuu hin dandeenye. Haala isaan irra jiranis hubachuu hin dandeenye waan ta'eef isaan dhiyaachuu hin dandeenye. Kan ragaan garbiraan Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qilixoodha kan jiru. Isas manni hidhaa ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu. Ajaja mana murtii federaalaatiin yoo ta'e malee sababa jedhuuf hin dhiyaatiin hafanii. Kanaaf walumaa galatti ragaa keenya guuttanneen dhiyeeffannee. Kanaaf manni murtii kallattii gara fuulduraa akka yaada dhiyeessinu nu gaafate. Nutis gama biraatiin ragaan irra deebinee waraqaa waamichaattiin akka keenyu gaafannee turre. Keessumaatti kan Daawit Ibsaa fi kan ragaa tokko teessoon isaanii karaa poolisii dhiyaatan jedhamanii turanii. Isaan ilaalchisee poolisiin deebiin kennee lakkoofsi manaa fi aanaan isaan keessa jiraatan waan hin caqafamneef argachuu hin dandeenye kan jedhu deebii kennee ture. Kanaaf isaaniin teessoo isaanii guutuu mana murtiitti ibsaatti manni murtii ajaja isinii baasu jedhanii jiru. Gara biraatiin ammoo ragoota isaan kaan ilaalchisee ragaa biraa jijjiirachuu barbaanna yookaan ragaatti dabalachuu barbaanna jennaan iyyannaadhaan fidaatis ni ajajna jedhanii. Isa kana ragaa keenya dhaga'uudhaaf yookaan ragaatti isaa dhaga'uudhaaf ji'uma kana gaafa 21/8/2013tti beellamamee jira. Himati inni biraan
mobaayilii tuuyaa jedhamu kana seeraan ala qabattee itti fayyadamtee argamteettaa kan jirudha. Abbaan alangaa kana mirkaneessuudhaaf ragaa lama kan inni dhiyeessee tokko Itiyoo Telekoom irraatti kan dhiyaatedha. Innis kan jedhu mobaayiliin kun nama dhuunfaatiif kan hin hayyamamnee fi dhaabbata sadarkaa addunyaatti investimentii fi hojii adda addaa irratti bobba'anii biyya kana keessa hojjetaniif kan kennamee fi nama kanaaf yookaan jaalabdiidhaaf akka hin kennine ibsa kennee ture. Inni biraan immoo ragaa dhiinsaarraa dhiyaatedha. Dhiinsaan akka jedhutti jaalabdiin mobaayilii kanatti fayyadamanii mobaayilota biraa gara mobaayilii sagalii irratti bilbilanii keessumaa immoo hooggantoota shiftaa abaa'oo shanii wajjin quunnamtii taasisaniiru kan jedhudha himanni dhiyaates. Ragaan dhiinsaarraa dhiyaates kana kan mirkaneessu ture. Gama biraatiin falmiin gama keenyaan ka'e mobaayiliin kun kan hojjetu miti. Jaalabdii Raggaasaa yeroo gammoojjii ture waggaa 12 tuuriyaa kana qabatee kan ture. Erga biyya Eertiraatti ce'ee immoo waggaa 6 akkasumaan tajaajila malee na bira taa'aa ture. Biyya kanatti yeroo galu meeshaan kun yaadannoodhaaf fudhattee galee malee kan hojjetu miti. Gaafan galus karaa boolee eerpoortiidhaan hin galee tikii mootummaa sakatta'anii ilaalanii meeshaa kanaa fi shaantaa guyyaa 2 of bira tursanii rakkoon qabu fudhadhu gali jedhanii naatti kennanii jiru. Galmeessisuu akka hin qabu namni natti himee hin jiru. Erga biyya kana galee siim kaardiitiif qabu, chaarjiif hin qabu, itti fayyadamee hin beeku, tajaajila kan hin kennine waan ta'eef akkaataan labsii jalatti himatameen immoo meeshaan kun tajaajila yoo kenne kan jedhu of jalaa qaba waan ta'eef balleessaa miti jennee falmaa turre. Kana wajjin wal qabatee poolisiin gaafa jaalabdii amajjii bara 2012 gaafa to'annoo jala oolchan meeshaa kana akka egzibiitiitti barreessanii turanii kalaa sanarrattis meeshaan kun kan hin hojjenne ta'uusaa barreessanii turanii. Dabalataanis manni murtii yeroo adda addaa Itiyoo Telekoomiin meeshaan kun tajaajila kan kennuu danda'u moo kan kennuu hin dandeenye kan jedhu yeroo adda addaa irra deddeebi'ee gaafachaa ture. Dhuma irratti Itiyoo Telekoomiinis meeshaan kun chaarjarii isaa kan hin qabne, siim kaardii kan hin qabne, walumaa galatti erga biyya kana keessa seenee meeshaan kun biyya alaatis gara bilbila kanaatti akka hin bilbilamne, mobaayilii kanaanis gara alaattis haa ta'u biyya keessattis kan jaalabdii haa ta'u namni kamiyyuu mobaayilii kanaan bilbila kan hin bilbille ta'uusaa mirkaneessee mana murtiitiif deebiseera. Akka waliigalaatti meeshaan kun kan hin hojjenne yookaan tajaajila kan hin kennine ta'uusaa mana murtiitiif waan mirkaneesseef manni murtiis ragaawwan kana walitti qabee qoratee abbaan alangaa akkaataa himannaa isaatiin jaalabdii Raggaasaa mobaayilii tuuriyaa jedhamu kanatti fayyadamee hooggantoota himannaa keessatti akka caqafametti hooggantoota shiftaa abaa'oo shanii wajjin quunnamtii gochuusaa yookaan bilbilaan wajjin dubbachuu isaaniitiif qajeelfama kennuu isaaniitiif wanti mirkanaa'e waan hin jirreef ofirraa ittisuu osoo hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffaman jechuudhaan jalmurtii kennee jira. Kana jechuun jaalabdiin akka waliigalaatti himata 3 kan himatamanii kana dura himanni tokko akkasuma abbaan alangaa bu'uura himannaa isaatiin ragaadhaan mirkaneessuu waan hin dandeenyeef ofirraa ittisuu osoo hin barbaachisne bilisaan akka gaggeeffaman kana dura jalmurtiin kennamee ture. Inni kun lammaffaadha jechuudha. Himati lammaffaa irraa kufee jira. Himata 3ffaa kanarratti ragaatti isaa dhiyeeffataa jiranii jiru. Isarratti ragaa yoo dhiyeeffanne himati kunis ni kufa abdii jedhu qabna jechuudha. Oolmaan addacha jaalabdii kana fakkaata. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gabaasaan addaa ammaaf qabnu kana fakkaata. Isinitti himuun isinii waliin tan turte Naa'imaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaalii suur-sagaatiin Bayaan Abdii Jaliin waliin ture. Qophiilee OM tanneen hafanii wajjin turtii gaarii.